Foundationii Hacaaluu Hundeessaatiin har'a Booranatti argamneerra. Booranni gaa hangafarraa kaana. Kaayyoo kana kan qabannee dhufnu kophaa keenya miti. Sinu cinaa jirtu. Uummanni keenya akka jirutti nu bira jira. Yoo waliin taane gaa waa hedduu dabarra mitiire. There's a Oromo community want justice after popular musician and activist was shot and killed in Ethiopia. Yesterday, the group of protesters closed a stretch of I-94 in St. Paul for several hours. Qoluf tirara nurra ifanu baasu fi jecha kan taatan aarsa nurra wayo ifanu baasu fi jecha kan taatan aarsa nurra sinin naqsonae tole qabsoon kenna sintu wareegame kanu marguun kenna sinin nuuf miqaae tole qabsoon kenna sintu lubbuun darbe ala galum kenna galatoma 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 Abbootiin amantaa haadholiin abbooleen hiriyoonni achii keessummoon daa'imman qeerroo fi qarreen gaddi keessan gadda keenya jettanii cinaa dhaabbachuun aantummaa keessan agarsiistan maqaa jaalallee ijoollummaa Abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa abbaa warraa koo hanga dhumaa qulqulluu amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye ofii dhaamee anaaf ibsaa ta'ee karaa fi fira ta'ee dura maqaan amma qaamaan akkan isin jidduutti argamna godhee abbaa warraa koo Hacaaluu Hundeessaa goota jaalalaatiin baga nagaan. Deeggaruu wantumsuu wal bira dhaabachuu haa kennu. Ka'umsi koo waaqa gaditti ajeekuu yoo ta'u akkan har'a qaamaan isa jidduutti argamuuf bu'aa bayii guddaa keessa darbuun dhaloonni akka irraa baratu jechuudhaan fiilmii hojjechuun kan har'a qaamaan isa jidduutti akkan argamee akkasitti si fuuldura dhaabbadhee dubbadhu kana godhee Dr. Wanti gochuu wantiitu isiisa jechuudha. Yeroo wanni haadha wabii akka hojjetaa jiru sanatti kan jechee ol jedheetiin akka magaalaa kanaa hin bahin guyyaa naannootti Oromoo. Lakkoofsi rammaatee akka asii guddaa 610. Akka waan qofuutu warra baddaa baay'ee maaltu caalee. Badduudha du'ittiin hamtuudha. Nani jidda jennaan mogoleena qabdee nan dubbadha jennaan arraba na hiitee. Egaa yaa wabiikoo aduun natti dhiite kuba lamchaa godhee imimmaan baa godhee dudubbachuu dhiisee Yesuusii ciisee. Adraa ijoollee koo ilaalee yuu kuufne egaa yaa foontuu koo simatti noo dhiise. Inaasi yaadattee takka ittiin dallanaa takka na sosobaa yaatee koo jettee. Guddaan nama taphatee sababa sirbaa Hacaaluu ijoolleen biyya kana afaan ofiif aadaa ofii akkuma biyya Oromiyaa jirutti baranne umrii Oromoo keessatti yeroo hundumaa hin dagatamu yaadatama jiraata. Qabsaan hin kufa qabsoon itti hufa galatooma. Musikansa waa'ee hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoo biyya Oromoo akkan baradhuuf na gargaare. Hacaaluu Hundeessaa goota keenya ta'e goota keenya nira. What? All of you, move in. What do you think? Yes. Alto. Galatom. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate. Kana. Go ahead.
waltajjiin tokko kan bareedu koreen haati wabii biyya kanaa nama isii bakka bu'ee yookiin ammoo Dr. Awwaliin bakka bu'ee dhaabbatu osoo hin taane guyyaa dura buutuu keenya bira ergaan kun gahee maal goonuu jennee ogguu mari'annu nama hanga danda'amee walitti fiigamee qophiin kun toluu qaba bareeduu qaba jedhamuudhaan adda durummaadhaan qophii kana ofitti fudhattee guyyaan kun milkaa'uudhaaf gaheen dura buutuun boordii waldaa hawaasa Oromoo Leela Abbaa Waarii qabdu olaanaadha. Hamileen naa kennaafime. Jaansuudhaan uffata aadaatiin babbareedanii manguddoo irraa ka'ee hanga dargaggeessaatti namni asitti agartan kun hundi almost ji'a tokko oliif walitti deddeebi'anii waliin mari'atanii sagantaa garaagaraa godhaa sagantaalee sanniin hunda isaa obsaan keessa darbanii simannaa kaleessaa irraa eegalee hanga sa'aatii kanaatti yeroon isaan kennan maallaqa sharafnee dubbachuun hin danda'amu. Gumaata guddaa warra godhanii fi of durallee Oromoo rakkoon akkanaa galteen akkanaa qophiin akka kanaa yeroo qophaa'u namoota abdataman waan ta'eef mee hamilee isaaniif nuu kennaa yeroo tokko. Hamilee jabaadha. Ifa nu baasuuf jecha kan taatan aarsaa nurraa. Wayyo ifa nu baasuuf jecha kan taatan aarsaa nurraa.